يا جول maaluma jettan bal'oonni qabameettadi dhugaan bal'oonis ni qabame odoon harakkatu yaa oromooti ya kunoona dhagaa maal mee akkamin ta'an akkuman ta'uun dhabee mala naamala yaa boleeyyan kisha kuno ani micaa kiyyan dhabe bilaal kiyyan dhabe ilmoo qacalee dhabe bilaal kiyya ilmoo daa'ima ganaa lafaa kaatu ilmoo ganaa waa meeqa bakka guddoodha kana eeggadhuun dhabe abbaa manaatiin dhabe abbaa ilmaan kiyyaatiin dhabe akkuma nama jiruun dhabeet akka nama du'e akka nama jiruutii bitee akka nama du'etti ilaala nan dhabe isas ha bal'oon na bira dhaabbachuu jira naaf rakkachuu jira naaf dhimmamu jira naa qabee manatti naa galchee jeetin deemee sheeka sanitti naa fidu jira jeetin taa'ee eeggachuu jira odoon an taa'ee eeggadhu isallee kana goote biiftun yaa boleeyyan kiyya eessertan yaa oromoo eessuma ertan lafaa kaanaa dirmadhaare na qofaa miti amma bal'oon kun oromoo guuturraa qabame ol kaa dirmadha rabbii kiyya mala naa dhaye arrabuu maqqabaa mala naa dhahu maalin godha hunoo namni na bira dhaabbatulleen hin hafu jechuudha namni na bira dhaabbatulleen ana wajjiin namni rakkatulleen sababaa kiyyaan bakka biraa hidhaa galaa jechuudha ilmaan isarraa bal'oon hidhamee jira obboleeyyan kiyya ammalan qabu mala ka qabu rabbumaa garuu baadhaa dirmadhaa iyyaa yaa oromoo eessuma ertan bakka jirtanii lafaa kaa ani rakkadheetin jira rakkoo cimtuu keessan jira rakkoo tana isaan na fura ji'eetin furmaata naa fideeyyee jeen naa qabee jaarsa kanallee manatti naa galche hayyee jaarsi kun naaf hayyeetuman ilmoo tanallee naa galchaa ji'eetin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii isiniin jechaa kunoo alhamdulillah meegaa wardaan eessatti argamtii jiruun keessan oolamarra kunoo mana bal'ootti argamaa akkuma telefoona isaatti bilbileen na yalaa kaasuu telefoonni cufuma naan jaa cufaa naan jaa maal ta'e jeetin gaa sheekan fida jeen nu biraa deeme akkuma gartaan gaa nutti hin deebine walaa bilbilli isaan dalagu akkasitti nifirraa sabrii dhabee mana isaa dhufee oggoon mana isaa dhufu waan biraatiiwu bal'oon edaa akkuma sheekan fida jee deemen kutee wachumaan miciyyoon gaa waan goote jirti namallee jaarattee lafallee hidhattee jirti maallaqaan isallee hidhatte ol darbite innillee hidhamee jira obboleeyyan kiyya ijoolleen isaati fi gandi isallee na wajjiin seenu didan booyutti jiranii ganduma akkatti booyutti hin dhufee ta biraati waan biraati fiifuyi tiyyaa odo deemuu ofiifuu ta biraa seenee kunoo inni isaattu kanaan deemaa isaattu wardaadhaaf karaa tolchutti jireetteet isallee maallaqaan hiisifte biiftun hiisiftee jirti bal'olleen hidhamee jira qabamee jira nu biraayi duraanuu isaan nu sosso'a isumaattu nu dhaabbataanillee haguma duraan nama naa dhaabbatullee ammaan tana halaastu akkin ta'u furmaatan dhabe jechuudha waan hin ji'u wallaalee hoggan dhufee manaa isa dhabuu gogoo manatti galee moo duuba ishee argadhen jenne telefoona cufatee eessa kutee jeetii yaaddee hedduu takka yaaddee egaa akkuma isin agartan taa'uu dadhabee miilan deemee man isaa kana dhufee hoggan dhufu kunoo ganduma booyuutti hin dhufe hin agarreewu hara kana kutee hidhamee maaltu hidhe dhiiroo maaltu hidheree xilaata biraa ka biraan jiru isumaa gaa amma naa as goree na wajjiin cinqamu jiru kana garteetuma miciyyoon maallaqaan ol seensiftee jechuudha miciyyoon lafa hidhattee jirti namni ishii danda'u jirtu siiriidhaa fi maallaqaan nama guutuu garagalchitee namallee garagalchitee isallee qabsiifte seera qabsiiftee akkasitti bal'olleen na biraa hidhamee jechuu obboleeyyan kiyya mee amma tamiifin iyya isaafin iyyamoo ilmootiyyaafin iyyamoo abbaafin iyya kun ijoolleen isallee na wajjiin seenu didanii viidiyoo tanallee kun akka mana isaa dhufee gaa isa dhabee qabatamaan hunoo inni nuu fi fuuta biraa seene agartan jeetin isinii mare mee anamma malumaa'uu wallaale mee amma isa kana yala deemuudhaaf ifiifuu nama akkana jiru nama maallaqa wanni hundi maallaqa ishiin amma maallaqa qabdi maallaqaan oloo seensifte akkamin godhan faraqaatii jechuudha ka seene bal'olleeni rabbiin kiyya haa baasu tanaaf dhabamee obboleeyyan kiyya gaa waa takkarnuu walitti hin dachaane anillee waman ju'u wallaaletiin ofumarraa gattaa'ee viidiyoo isinii mare mana isaa dhufeeti waan ju wallaalee bal'oo hiite miciyyooni rabbiin haa baasu maal jennaan gaa eegaa isa gaa inni waan qabu qabaa ettee gaa ofeete dawa qaba ettee tiisifte ofeete nama waa godha nama gaggabsa ettee tiisiftee waan jettee hiisifte ishiitu beeka miciyyoon gana lafarraa nama fixuu teessiwutuni waan biraatiif teessi garuu bifa tanaan gaan ilmootiyya tanaa mul'attullee waan argu badala bal'oon bakka bal'oon qabametti ilmootiyyallee argatuu bahe abballee kun akkuma agartan ummanni waa takka irraa hiisuu dadhabe waa takka irraa hiisuu dadhabne nuti
akkuma siirii qamisa sanitti gooteef ishiin qamisatti gooteef isaaf isii hoggaa qamisa isaa sanuu harkaan tuqan qamisuma sanuu namni tokkichi irraa sossoosuu dadhabee nu achumatti nama kaanis lafaan dha'ee achitti biini fi mucaa kiyyoo kasin agartan sanillee fixeetti achiifirraa harkaa ba'ee anis goggoyduuchitti na darbee bakka tana jirraa hin beenu nuti za'aa tana inni ba'ee kutee'uun agarree inninis akkasitti nu harkaa ba'e isaa nu harkaa ba'e sanis quban qabu bal'oon gogoshee kan fidee dhufuudhaa kutee gaa'enneet inni nuu ba'e maalitti sheeka fideenneen egaa ofirraa isa dhabee akkasitti bilbilinis naa dalaguu dinnaan barbaadaman isaa hoggan dhufu dhagee silaa inuun dhaga'u odoon achiin hafee isuman eega jee taa'e inuun argu jechuudha bal'oodhaa kayidhaa seenee hafuurri tokko telefoon isaan dalagu wanni hafuura takka argadhu hin jiru jechuudha ganaa mana isaa dhufnaani warra isarraa hafuura argadhee kunoo edaa hin jiru bal'ooni rabbiin haa baasu yoon inni hin bahin furmaan hin argadhu wanni hin argadhu takka hin jirtu obboleeyyan kishi hanga duraanitu waa takkan agarree ammumaa'u inni naa tattaafatu eegallaan isallee ol darbitee jirti miyyoon boodaanillee karumarraa na dhabamsiisuuf teessi malee wanni biraa wanni furmaan naa dhufu hin jiru hoggan akkatti ilaale namni ishii danda'us hin jiru biyya tana keessatti odoo namni ishii danda'e uummanni Oromoo odoo ishii danda'e islaamiyyoo waan qabdu qabdii ganda isaanirraa mukni dalagamaa fi achirraa wanni godhamaa godhamtii fi dawaan kabbaa kiyyaattu kabal'oo caale jetti akkuma sanii garuu maallaqaan isa qabsiifte ishiini isa hiisifte dawuma kanaa'u akka ittiin finnee akka Abraahim hin qabnetteet isa qabsiifte jechuudha mootummaa qabsiifte hiisifte garuu rabbi numa baasa numa baha du'aa'uma nu godhaadha inshaallah wanni goonuu jirtu nuti inni nu jalaa qabamnaan ija teenya nu jura inni hidhamnaan gaa humaata akka hurreenitti maramtee jirti anillee waa takka micaa kanallee dandanii naa qabanii manatti naa galchanii naa wal'aa namaan hin jirtu sheekallee yoo innumti beekee itti naa fide jeetiin duraan akkasitti isa ergadhee ijoollee sanaan isuma kana qabaa jeeni duraan odoon isa sana biratti dhiise inni isin harkaan ba'u innillee hin qabamu silaayi waa hunda gaa'oo eka dabarte sheenaa gaaboon waanuman oolamne rabbumaan nutti fide waa hundaa waama rabbiin namatti fidu rabbumti nurraa haa fixu tiyyatuun nama hedduu noo namallee dhacinqu jirti na qofaa miti yaa Oromoo du'aa'uma nu godha wanni hin jirtu aramma waan ji'uu wallaale kunoo mana bal'oo akkan ol seene waan ji'uu wallaale tin ifirraa gattaa'e maalan fidaree mee akkamiin godha maallaqa sanillee qabaadhee jala deemee isallee baasu akkamiin godha odoon qabaadhee duraanumaa anis maallaquma saniin ishii oloo darbee hidhaa san ishii seensisa malee silaa ishiin teessee akkatti dachii hin balleessitu siirii tanaan wi siirii qabdii ummannumti sunuu ishii ballee dubbatuun tolu ishitti dubbatuun tolu ijaan namni ishii arguun tolu jechuudha ishii namni ishii ijaan arge hundi khayruma nagaa itti haasa'u malee namni ati kanaa jeeni ittichi dubbatuu danda'u hin jiru jechuudha ishii waan muka qabduuf waan sheeyxaana taateef sheeyxaana namni itti dubbatuu danda'u hin jiru biiftuu garuu inshaallah gaani turti malee gaata rabbii otoon qabdu rabbumaattu waa hundaa'u kanan naan cinqeanii garuu ishii argatumaaf hin taa'a mee ammaan akkuma irraa malaatuun dhabe mee akkamiin ta'a galtee jirtii winuu ishiin akkatti himma isaa wajjin garmaamsiti manatti galteeti ho'umatiyyaan dhaqeechitti du'aaree bal'ollee na biraa qabame kun obboleeyyan kiyyaa ho'umaan gaa biiniin sunis gaa wajjumaan biinuma silaa namni gaana jala deemu biini bal'oodhaa fi biinidhaa bal'oonis qabame biinuma kana fudhadheetin ammas mana ishiitti deebi'ee du'a gaa maalan godhare galtee amma mana ishii keessaa inuu ni agartanii miti akkan godhe bal'ollee juu jirti ishiin haasi sheeka sii fidee dhufaa taa'ee eeggadhu naan jechuu jirte daashii waan goote beeyti rabbumti kiyya waa hundaa wal naa haqixxeessuuf du'aa naa godha rabbiin nu haa baasu bal'oon abbaan keenyallee nu bira akkanatti hidhame angaruu yoo inni na bira hin jiraati yoo inni hidhaa sanirraa gabbee Abraahim naan qabin namni naa qabuu danda'u ni jira jee hin yaadu namni naa qabuu danda'u hin jiru haganaawu isaanin furmaata argadhee haguma sanuu naa qabee duraani halaas gaa inni na biraa hidhamee namni deebi'ee naa qabulleen hin jiru akkin itti qabadhulleen hin jiru jechuun mootiyyallee argatu ba'ee duraanuu sababa yoo abbaan akkasitti qabamee gale abbaa kanarraan gaafa inni of beeka ilmoo tana numa baafna jedhaniit isaanillee na wajjin gubatu jiranii rabbiin jazaa kafaluufi garuu numa baya inshaallah ishiin dabaan hiitee waan takkan ta'u haqarratti hiine ishiin dabaan hiite malee dabaan kijibaan sobaan hiite garuu ni baa inni inshaallah afaan beekaa ifirraa dubbata ni baa tursiisanillee waa xiqquma baa malee tura malee numa baa biiftuu waa takka fiduun toltu garuu gaafa inni ichii gabbee ishiifilleedhaa dhumatteetteessi gaafa inni ichii gabbee akkanaan hin haftu ishiinis rabbiin harka keenya seensisee hidhaa dhaabbata azaaba addunyaa gubbaa ishii garsiisuun oollu biiftuu numa seenti efa mana ishii galte dhaqeetiin harkuma ishiitti duutaa taa'an hiifu hin dhiisu
obboleeyyan kiyya du'aa manaa godha rabbiin bal'oo gataa baasu jaa du'aa godha sababa kiyyaan ilmaan isarralleedha qabamee jira warra isaallee kophaa hambiseetiin jiran sababa kiyya kun hundi odoo nama hundaaf dhaabbata oromoo guutuudha odoo deemee dhaabbatu miyyoo falfaltuu namni hundi hin dandeenye tan haruma itti jalaa baanuu hin qabne horma eegee dhiigaa kara itti jalaa baan hin qaban ishii akkasitti sababa kiyyaan hidhame takkaatu qameen beeku inni biyya tana keessa ifa jiru garuu hidhamullee inshallah gaduma baya haqaan nama baasa haqaan namarra nama aansa miskiina jecha na bira dhaabbatuudhaaf jecha malee inni haajaa isaatiif hin hidhamne haajaa biraa irraan qabu biifturrallee faraqaatiyya faraqaa oromooti intala oromooti jeet ilma oromooti jeen bira dhaabbatu jira innilleen rabbiin jazaa kafaluufi garuu rabbiin hin tursiisin hidhaasan keessaa rabbi gadhisa haa baasu rabbiin yeroo gabaabduu keessatti ardumaa fi boru keessatti rabbi maatii isatti isa haa deebisu sababa kiyyaan akka hidhamee hidhaa taa'uun barbaadoni yaabboleeyyan kiyya du'aa'inaa godhaa haadha koflaatuu ta'e garuu biiftuu inshaallah irruman aanuu ta'a biiftuu nyaatumaaf hin ta'a innillee numa baaka dhiisuun taane ishiin amma hidheetin akka hooba illee ganaa wardaadhaa jechan sossoone inni haa gad dhaabbatu wardaa jalaa jechuuf akkana goote waan biraati fi miti hin dhaabbatu inni sanii jechalleedhaaf haqarratti ni du'a hin dhaabbatu sanii jechalleef narraan hafu inni maaltu miyyoo siirii tana jala na oofeeta biraatiin nagee jelle nama na jala hafuu miti bal'oon nan beeka obboleeyyan kiyya na qofaa miti oromoo biyya guutuutiif dhaabbataa ture as keessatti haqa malee daban dubbatu daba yaadiin dhaabbadhu jee khayrii nama iddoo haasa'u manguddoo nama walitti araarsuu malee nama addaan hin facaasu ishii waan biraati fi miti wanni jibbituuf warduma jala goree Abraahim kana manatti deebisee Abraahimuma kana fayyisaa jechuufi akka namni isa fayyisuun jirre kabiraa ni beeyti akka namni yeroo gabaabduu keessatti dafee akkasitti isa fayyisu waan hin jirreef waan itti goote waan beektuuf jechuudha ishiin hin qabamu abbaan fedhee qabuun danda'u jechuuf bal'oo qabdee hiisifte maallaqaan hiisifte jechuun maallaqni waan nama goone hin qabu ibiddaa waan fedhe sitti bita maallaqni maallaqaan bitte ishiin garuu inni ni ba'a inshaallah ni ba'a du'aa'uma godhaaf abbaa nama hundaate abbaa miskiina bira dhaabbataa rakkataa bira dhaabbataa saniifuu inni ni ba'a ba'uuf ta'a inshaallah ni ba'a du'aa'uma goonaaf anilleen du'aa'uma naa godha garuu biiftuu galtee mana ishii teessee nagaan rafteen kaatu ishiinis nin dhaqaafan bakkan itti taa'uun qabu garaan na taa'u hin jiru ilmootiyya ta'ala irtu garaan nan taa'u biiftuu harkuma ishittiin du'u ta'a nan dhaqamma sulaa ishirra galtee jirti mana jirti manaa viidiyoo marte nan dhaqa rabbiin kiyya manumaana dura noofi maal gooti zaatam dhuftee mana teessee viidiyoo marti addumaanuun baafatu dadhabee abboleeyyan kiyya garuu rabbiirra naa haa dhaabu nan dhaqa achuman ta'a achiin ka'u ilmooti yallee fudhadheetiin ifirra afadheetuma ulaa ishii dura ta'a obboleeyyan kiyya mee du'aa manaa godhaadha bal'ollee du'aa godhaadha